السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جالت أرقمتن كوني قافي كيساني نموني هدون قافي يرو أددا واي سوا كنانا قافتني يجودا كنا كواسر أرقتن كنا أكمتي ميسيجي كأفان عربي فا غرا إنجليزي فا تديفنا ديبيا جدا أكاسوما كجلالي أكاسوما جدا كجلا jiru kun jechuudha kunni lachuu gaafin isaanii tokkuma jechuudha jara kana lamaan yeroo hedduu gaafii akkana kana na gaafatanii jechuudha asumarra jira jechuudha bara isin taambanalii gubbarra jira YouTube channel kiyya deebiin asuma keessa jira jechuudha viidiyoo hundallaa tanna fakkaate amma gara viidiyoo kiyya itti deemnee isin agarsiisaa jechuudha viidiyoo kiyya jala seentanii viidiyoo hunda isaatu waa'ee kaardii sawaa waan ilaallatu argachuu dandeettanii amma jalqabarraa hanga xumuraa nafaana turaa sirriitti iskiriin isin agarsiisaa jechuudha viidiyoo kiyya keessa seenee yuutuubii keenya keessa seenaa jechuudha yuutuubii keenya keessa seenee chaayinaala kiyya yeroo barbaadanitti barreessitanii faamilii jedhee barreessaa nama chaayinaala kiyya jechuudha gubbaa iddoo sarchii tanatu hidhanii chaayinaala kiyya argachuu barbaadan guutuu isaa jechuudha family maqaa chaayinaala kiyya barreessitan qubee gurguddaaleen barreessuu dandeettanii family oroo tube ijoollee haarawaa dhuftan fakkaate yeroo hedduu gaafii wal fakkaataa kana na gaafatanii jechuudha akkuma asirra argitan kana chaanaalli kiyyeessa kana jechuudha kun akkana faamilii orootuu jedha faamilii orootuu jettanii barreessitan chaanaalli kiyya haala kanaan isinii baya akkanatti iddoo tanatu hidhanii chaanaala kiyya guutumaan guutuu isaa keessa seenuu fi seentanii jechuudha iddoo tanatu hidhanii jechuudha iddoo maqaa profiiliin keessa kana iddoo maqaa kana gattuu hidhanii guutuu isaa keessa seentanii ilaaluuf jechuudha kun akkuma asirra argitanii faamilii orootuu jedha akkana guutuu isaa keessa seentanii erga jettanii immoo viidiyoo bakka jettu kanatu hidhanii asitti home viidiyoo jedha asitti viidiyoo jedha viidiyoo ka jedhu kana jala seentanii akkanatti viidiyoo barbaadan ol harkistanii gizee maraa jechuudha waan tokko yoo barbaadan akkanatti ol harkistanii jechuudha viidiyoo barbaadan san gizee maraa laaltanii irraa fayyadamuu dandeettanii jechuudha akkanatti ol harkistanii jechuudha haga viidiyoo barbaadan san bira geettanitti akkanatti ol harkistanii jechuudha bakka shariyaa sawaa hanga geettanitti jechuudha amma iddoo kana isinitti mul'ata gaafii keessanii fi deebii jedha gaafii keessaniif deebii jedha asirratti akkuma asirra argitan kana ingiliffarraa gara arabii jijjiiruuf akkuma istaambalanii kana gubbarra ilaala kun akkuma asirra argitan kana ingiliffarraa gara arabii jijjiiruuf 900 gubbarra barreessanii mana messengerii keessa seentanii jechuudha 900 kun iddoo kanatti isiniin mul'ata jedheetini yaada iddoo wayin agarsiisu kana tambalii gubbarra jira jechuudha sawaa keessa seentanii 900 barreessanii jalatti immoo gasiitanii 1390 barreessanii itti achi ergitanii jechuudha kabira immoo sawaa maallaqa isinirraa nyaatu akka isinirraa lamuu deebi'ee nyaanne sawaa maallaqa aappii garagaraa yoo gadi buuftan maallaqa isinirraa nyaataa jechuudha so isin heeyyama keessaniin alatti jechuudha 900 gubbatti barreessitanii qubee daa guddaa 900 gubbatti barreessitanii qubee daa guddaa barreessitanii 8 duwwaa 4 marraa 3 barreessitanii itti achi argitan akka maallaqa isin jalaa nyaanne akkasuma kabirallee hin jira gaafii hedduu waan gaafatanii fi shariyaa soo kun akkuma asirra argitan kana tartiiban isinii kaayee jira jechuudha akkuma asirra argitan kana sirriitti isinii mul'ata jedheetini yaada tokkoffaa akkaataa kaardii itti guutan kun mul'ata asirratti kokkobii 155 kokkobii lammaffaa akkamitti birrii kenna hangam keessa jira gaafachuu barbaanne kokkobii 166 masalaaliidha
itti galchine kaardii itti guunne yookaan birriin keenya hangamtu keessa jira gaafanna. Lammaffaa 900 mana miseenjaraa keessa seenne 882 duwwaa itti achi argina. Kun yeroo tokko Felix jedhu Felixii Majjaan hidhachuun dhufe haala sanii itti guutanii. Sadaffaa riyaala 115 yoo itti guuttan 900 barreessitanii jalatti immoo 70 itti achi argitanii birrii riyaala 115 isin hidha jechuudha. Mata sanbanalii gubbarra kaa'ee jira bara akka sirriitti isinii mul'atuu fi sanbanalii gubbarra kaa'ee jira jechuudha. Isin amma maaliif viidiyoo tokkocha laaltanii viidiyoo hunda isaatu akkanatti jala seentanii osoo laaltanii gizee barbaaddanitti jechuudha. Waan barbaadan asuma keessa argattanii jechuudha. Deebiin asuma keessa jira jechuudha. Akkuma argitan kan akkana harkistanii haga iddoo bakka sawaa majjaana geettanitti kun asittillee sawaa majjaana jedha. Kun akkaataa kaardii itti guuttatan akkaataa majjaana itti hidhatan kun tambanalii gubbarra jira. Akkanatti yoo ol harkistan sirriitti argattanii jechuudha. Viidiyoo barbaadan san gizee maraa kana YouTube channel akka ammaan isin agarsiise kanaan keessa seentanii YouTube keessa search gootanii viidiyoo jala seentanii akkanatti viidiyoo home viidiyoo ka jedhu san jala gattuutanii akkanatti channel kiyya waan barbaadan waa'ee majjaana sawaatirraa waan barbaadan argachuu dandeettanii jechuudha. Akkanatti jala seentanii akkanatti kun jala seentanii argachuu dandeettanii jechuudha. Waan sawaa majjaana ta'e jechuudha. Kun asitti akkaataa itti majjaanitti hidhatan asittillee hin jira jechuudha. Viidiyoo barbaadan akkanatti haala salphaan jala seentanii argachuu dandeettanii gaafiin keessan isiniif deebi'ee jedheetanii yaada. Amma obboleettiin tiyya akka gaafii na gaafattee jirti. Piinkoodii yoo na jalaa cufatee akkamitti bana jettee piinkoodii amma viidiyoo bira qabadhee isinii dhufa. San immoo horra akkamitti Ingiliffarraa gara Arabiirraa akkamitti gara Ingiliffaa inni irra caalaa sawaan kun Arabiin gadhiifamaa jechuudha. Akkamitti ammoo Amaaranya fi Arabii Ingiliffaan gadhiifama. Amaaranyaallee dubbisuu kan beekne ahsan Ingiliffatu nama laafa jechuudha. Amaaranyaallee yoo beekne Arabiffallee yoo beekne Ingiliffatu nama laafa jechuudha. Akkanatti haala kanaan viidiyoo kiyya jala seentanii waan barbaadan keessa seentanii viidiyoo barbaadan san sawaa Ingiliffaa Arabiirraa gara Ingiliffaatti jijjiirachuu barbaadanii 900 barreessitanii jalatti 1390 itti achi argitanii yooma san gara Ingiliffaatti isinii jijjiiraa jechuudha. Warroota gaafii na gaafattan akkanatti YouTube channel kiyya Family Orootoo jettanii barreessitanii viidiyoon tokko isinii bahe viidiyoo san tuqxanii akkanatti jalatti iddoo maqaa tana gattuutanii yoo jettan ofumaan gara viidiyoo guutuu isaa isin geessaa. Iddoo tana dhuftanii search home viidiyoo bakka jedhu tana jala seentanii viidiyoo barbaadan daawwatanii itti fayyadamuu dandeettanii. Warroonni gaafii na gaafattan gaafiin keessan isinii deebi'ee jedheetanii yaada. YouTube channel kiyya yeroo laaltanii viidiyoo laaltanii geessanii subscribe gootan mallattoo all jedhamtu tana daalacha yoo subscribe gootan isin daalachatti irra deebitanii all gootanii yoo isin gurraachatte viidiyoon angadhiisu yooma san isin bira gaa meseejii bilbila mataa keessan gubbarraan seenaa jechuudha. Yeroo an viidiyoo kiyya gadhiisu yoo subscribe gootan mallattoo all jettu irra kaayaa isiniin jedha. Kana fakkaataa gaafiin keessan isinii deebi'ee jedheetanii yaada. Egaa hordoftoota kiyya hedduu galatoomaa gaafii keessaniif. Kana fakkaataa gaafiin keessan isinii deebi'ee yaada. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay baay hordoftoota kiyya.